Saddeeti akkasuma immoo 11,200 aga 14,000 illee ni argattani. Bakkoonni guddaa immoo Shaashamannee aga 15,000 deemaa jirti. Kana waan ta'eef lakkoodhaan akka barbaadanitti hunda argachuu dandeettan jechuudha. Qaafii guddaa akkasuma immoo qarshiin isaa hagam garagara, aluminiyeemiin isaa hagam garagara, diizaayiniin isaa homaaliin garagara kan jedhu kallattiidhumaan har'a iddoo eeleetti dalagsiisuu fi irraa isinii ta'u magaalaa Adaamaatti namootiin dhuftanii qaamaan bitachuu barbaadanillee akkasuma ammoo hordoftootaf kabajamtoota kiyya kunuutii jechuudha. Tubboo isaa haada isaa jechuu argitanii haada isaa furdaa yookiin yabbuu kan tahe laaltanii ajajachuu yoo barbaadan salphaamatti bakka illee isiniif himuu danda'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuuni jirra jirtu amantiif kutaan sooliin qoodiin baga jiraatta. Akkuma sitti argaa jirtan kanneen jechuudha. Eeleen kunniin hundi isaatuyyuu aluminiyeemii orijinaala kan tahee fi tokkoffaa irraa kan dalagamuudha. Eeleen akka mana kiyyaa ammoo yeroo baay'ee nagaafattanii ittiin asiin siqii fi isii kanaa jechuudha. Eeleen tuni hin sosochaati isinii galee irraa kaati irraa buutii bakka barbaadan keettanii itti dalagsiifachuu dandeettanii yoo barbaadan sibiila kan waliin bitattaa yoo barbaadan akkanumatti adda isii kan bitattanii jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya gatii eelee tokko tokko nu himi jettanii fakkeenya fi garaagarummaa magaalaa Shaashamanneetii fi asii jechuudha. Baay'ee qarshii garaagarummaa qaba. Yoo xiqqaate qarshii 1,000 garaagara. Akkasuma ammoo tuyyuu saayizii yookiin ammoo tuyyuu akkaataan guddina eelee garaagarummaa qaba. Kana jechuun kiyya warri magaalaa Adaamaa irraa isiniif bitamu saayiziin isaa kanumaa jechuudha. Kun bakkooniin isaa isa kana kuni kana kan Shaashamannee ammoo dhiyeessaa jiru yeroo baay'ee ka dhiyeessellee bakkooniin isaa baay'ee guddaa kan tahee fi kun amma guddaadha jedhama isinii galee bakkooniin isaa baay'ee guddaa kan tahee fi akkasuma ammoo tuyyuu iddoo riiduu kaayatanillee kan qabudha. Kana jechuun kiisii fi bakkoonii qaba jechuudha. Kunis aluminiyeemiin isaa orijinaala bakkuma tokko dhufa ka'achiitii fi qaasii illee aluminiyeemiin Finfinnee maa dhufee kan hojjetamudha. Itti aansuun hordoftootaaf kabajamtoota kiyya eeleen kunniin jechuun waan isinitti tolee isin dhiifni keessaa saayizii isaatii guddina jechuudha. Fakkeenyaa fi isii tana laala isiin tun amma akka eeleetitti akka eelee asiititti saayiziin isii guddoodha. Akkasuma ammoo kunoo isiin tun ammoo xinnoodha jechuudha. Kunoo maashaallah tabaarakallaa dansa sochaatuu fi argitanii hedduu namatti tolti walii gadi deemtanii faara isii kunoo luka qabdi. Argaa jirtanii luka qabdi kan akka mana hiyyaati jechuudha. Namni hedduun eeleen sun birrii meeqaan bitamti warri jettan kunootii har'a asirratti adda baafadha. Kunoo argaa jirtan jedhee yaada. Sibiila kana maleellee kana luka isii qabdi akka feetanii keettanii isa qofaa miti tokkoon tokkoo isaanii jechuudha. Qarshiin isaanii 400, 500, 600 kuma haala kanaan garaagarummaa qabanii akkaataa guddina akkaataa meeshummaa diizaayinii kana qofa osoo hin tahin keessallee isin agarsiisa. Istoof illee isin agarsiisa koottaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf isiin guddoon tuni haga qarshii 13,400 yoo taate tun ammoo tuyyuu haga qarshii 12,500 akkasii jechuudha. Tun ammoo tuyyuu haga qarshii 9,000 hin jirti isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa kana qofaa miti as koottaa namni jechuudha. Masgiidaaf minaaraallee minaaraa masgiida argitanii masgiida gubbaa taa'u diizaayinii barbaadan haala kanaani isa qofaa miti meeshaalee hedduu tuyyuu yeroo isiin dalagamtee jettu kunuuti aluminiyeemii isii jechuudha. Yeroo hojjetamu baatiraalee daabboo namooti baatiraan kun isinitti dabalee jedhee inni kuni baatiraa eelee waliin hojjetamu jechuu argitanii eelee fi eelee buddeenatii fi baatiraa daabboo yookiin ammoo maashina daabboo walirra kan hojjetamu san keessatti baatiran daabbollee saayizii akkuma baatiraa kaanitti kan dalagamuudha. Namootiin baatiraan kun isin ulfaate walumaa galatti eelee daabbotii fi eelee buddeena walirra dalagsiifachuu barbaadan argachuu dandeettanii kunoo keessa jira. Kootuun agarsiisna. Eelee buddeena san isin agarsiisa na waliin koota. Asumaan viidiyoo laayik illee sheer illee godha. Na waliin turaa isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa bootaaleen xiqqaa yoo ta'ee jedhe kunuuti gubbarratti eelee buddeenaati argaa jirtanii. Asitti ammoo tuyyuu baatiraa daabbooti. Namootiin hedduu akkana dalagsiifachuu barbaadanii feenanii ni jira jechuudha. Humni isin dadhabnaan kan kunoo haaluma argaa jirtan kana argitanii maashaallah. Asitti kan buddeena kan daabboo asitti gubbarratti kan buddeenaati isiniin jedha. Barbaadan taananii akka feetanitti isiniif dalagama kunoo akkuma baatiraa kaaniiti jechuu barbaadeeti. Jalatti ammoo baakkoonii kunooti. Baakkooniin kuni ammoo baakkoonii akka yeroo baay'ee jechuudha. Achitti isinii dalagsiisu baakkoonii guddaadha. Asitti gubbarratti jalatti kan baaldii waan adda addaa qaba. Gubbarratti ammoo tuyyuu
banamu qara qaba waan ta'eef kunuuti rigdooma waan barbaadan maashishaa kaa'achuu dandeettani hordoftootaf kabajamtoota kiyya akkuma sitti argitan kana jechuudha saayiziidha akkasuma mootuyyuu tan girgiddaa irraallee yeroo baay'ee jechuudha ilee girgiddaa irraa namni baay'ee na gaafattani kunuuti tan girgiddaa irraallee hin jirti jechuudha maashaallah tabaarakallah haala kanaan salphamatti jechuu hordoftootaf kabajamtoota kiyya daawwattanii kurreen isiillee fannoo jira as jira jechuudha kanaaf inshallah wa ta'ala haala kana fakkaatuuni qarshiin isii garaagarummaa guddaa hin qabuu fi yookiin immoo baay'ee guddaa miti hundi isiituyyuu 400 500 600 gara isan xiqqaa ta'e ajajachuu dandeettanii bootaalee yoo barbaadan dhuftanii qaamumaan jechuudha irraa bitachuu dandeettanii isiniin jedha hordoftootaf kabajamtoota kiyya asitti illee ammoo jechuudha kunuuti istoofiin kama yeroo hunda baratame haarayaa miti banas isin agarsiisuu danda'a dhiisuus danda'a balbala lama qaba akkuma duraati wanni hundi isaatuyyuu kunuuti haala asitti argaa jirtan kana maashaallah tabarakallah istoofiin kunniin amma tokko kasifanii tokko ammuutuyyuu kabuzeeti jechuun sinii galee asuma keessa hordoftootuma kiyya kan fe'atan jechuudha kun kabuzeeti kun ammoo kasifanii jechuudha akkasuma ammuutuyyuu kasala maandaja istoofii jechuudha kasala qabsiisuu danda'u kun akaa'uu danda'u numa biratti karaa salphaatti faala salphaa ta'een haala kanaan jechuu hordoftootaf kabajamtoota kiyya eelee barbaadanii istoofii barbaadanii qarshii 8,000 akkasuma immoo 11,000 12,500 akka 14,000 illee ni argattanii bakkoonni guddaa immoo Shaashamannee akka 15,000 deemaa jirti kana waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kana yeroo hunda qabatamina dubbistanii bitachuun dagatiin isiniin jedha asii kan argitan kun warri na biraa qabdan immoo meeshaa keessan fe'a sababni isaa bakki kaayan xiqqishuu waan ta'eef baay'ee nama cinqaa isiniin jedha isin jaalladha isin kabaja like share gochuudhaan akka barbaadanitti hunda argachuu dandeettan jechuudha kuni kadaabboo qoftillee hin hojjetama ka eeletii fi kadaabboo walirratti 20 irraa eegalee haga barbaadanii hin jira jechuudha amma eeleen kunniin isinii galaa jira miti baatira aluminiyeemii oriijinaala finfinnee dhufa waan ta'eef baay'ee tokkoffaadha kan biyya keessaa isin argisiisa haga 9,000 koota 8,000 9,000 10 akkaataa guddina eeletii ila kunu argitanii kuni garaagarummaa qaba baatira kanarraa fuudhii istoofirra kaa'ii kunooti garaagarummaa isaa argitanii aluminiyeemii isaa an haga kana jechuu kasinii bit amma isa kana akkamitti akka oomishamuu fi asitti oomishama bakka oomisha isaa isin agarsiisa kuni ammoo finfinnee dhufa isinii galee aluminiyeemiin isaa finfinnee dhufe asitti kan walitti rakkabamuudha jechuu kun ammoo guutumaan guututti kan asitti oomishamu qarshiin isaallee rakas hubadhaa sirritti namni isinii bitee eelee kana gatii kanaati yoo isinii bitan yoo xiqqaate qarshii gara 3,400 akka garaagarummaa qabu akka hubattan barbaadu kun aluminiyeemii oriijinaala asittuun argamu amma adaamaa jira kun ammoo tuyyuu aluminiyeemii osoo ta'uyyuu sadarkaa qaba eelee nama hedduu biratti arginuu fi namni hedduullee viidiyoo waraabaniidha kun argitanii guddinni eelee odoon tahin sibiilli isaatu garagara kan argitanii kun amma saayiziin isaa saantiidhaan jechuudha 56 jira 52 jira 54 jira 58 59 kanan warra bitutu beeka guddinna eelee irratti xiyyeeffata koota kaisun eessatti akka dalagamu na waliin akkuma argaa jirtan jechuudha ka amma isinitti himee jedhe maashina isaa kan inni itti hojjetamu isin agarsiisa isiniin jedha kunooti argaa jirtanii maashaallah tabarakallah ulseeniiti keessa isaa itti argisiisa kan amma isinitti agarsiisa kunooti gosoota isii jechuudha eelee asitti kunooti bakka isaa yoo barbaadanii jettan magaalaa Adaamaa keessa qaamumaan dhuftanii bitachuu dandeettan lakkoofsallee kallattiidhaan as dhuftanii namootiin bitachuu barbaadan sadarkaa isii filattanii saayizii isii filattanii sadarkaa qaba isiniin jedhee jira akkuma saayizii guddina qabu sadarkaalee qabdi eeleenii kun ka biyya asitti dalagamu jechuudha eelee isii qarshiin isii haga takka hin hir'atti isiniin jedhe kun argaa jirtanii amma muranii jechuudha osoo hojjetaa jiran dhufnee hojii addaan jalaa kunne kanaaf hordoftootaf kabajamtoota kiyya namni barbaadanii jettan dhuftanii ajajachuu dandeettanii namni ammoo karaa hiyyaan bitattan ka aluminiyeemii tokkoffaa san malee ka biraa hagammaa biteen beeku ammallee like share gochuun na waliin turtii gaarii